jalqabarratti oduu ijoo. Itoophiyaa fi Ruwaandaan shororkeessummaa dabalatee yakkoota daangaa ce'an waliin ittisuuf walii galan. Daballi mindaa ji'a onkololeessaatiif waadaa galame hanga ammaatti akka isaan hin qaqqabin hojjettoonni mootummaa himan. Ameerikaan mana barnootaatti dhukaasa barattuun tokko banteen 2 ajjeefamanii hedduun madaa'an. Jeneraalli Raashiyaa hoogganaa humnoota eegumsaa niikuleeraa biyyattii ta'ee dhohiinsa magaalaa Mooskoo keessatti mudateen ajjeefame. Israa'el kufaatii Asaadiin booda lafa Sooriyaa humnaan qabattee bal'isachuuf karoorfatteerti jechuun dhabame. Kanneen amma dhageeffattan hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee gara balballoomii oduutti ceena. Ashama harka fuunee daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii amma balballoomii oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceena. Namoonni haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan wajjin taasisin jenna. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nu kaa'a. Balballoomii oduu har'aatiif qabannetti yoo jennu Itoophiyaa fi Ruwaandaan shororkeessummaa dabalatee yakkoota daangaa ce'an waliin ittisuuf walii galan. Itoophiyaa fi Ruwaandaan yakkoota shororkeessummaa daddabarsa namoota seeraan alaa fi yakkoota daangaa ce'oo waliin ittisuuf walii galaniiru. Waliigalticha Komishiinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Damallash Dabra Mikaa'elii fi Inspektarri Poolisii Biyyaalessaa Ruwaandaa Jeneraal Feeliksii Namuhoroniyaan mallatteessaniiru. Dhaabbileen biyyoota lameenii teekinooloojii fi dameelee garaagaraan muuxannoo wal jijjiiruun isaanii Yuunivarsiitii Poolisii Itoophiyaa fi Akaadaamii Poolisii Biyyaalessaa Ruwaandaatti poolisoota leenjisuu fi muuxannoo wal jijjiiruuf walii galaniiru. Waliigaltichi yeroo gabaabaa keessatti hojiitti akka galuuf dhaabbileen poolisii biyyoota lameenii koree teeknikaa hundeessuu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Kan gabaase Addis Istaandardi. Oduu itti aanutti yoo jennu daballi mindaa ji'a onkololeessaatiif waadaa galame hanga ammaatti akka isaan hin qaqqabne hojjettoonni mootummaa biyyattii keessatti argaman himan. Hojjettoota mootummaa Finfinnee muddee 17/2024 ji'a onkololeessaatii kaasee sirreeffamni mindaa akka taasifamu mootummaan haa ifoomsu malee hanga ammaatti daballiin isaan qaqqabee akka hin jirre hojjettoonni mootummaa Addis Istaandarditti himan. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Xarammaatti hojjetaa mootummaa kan ta'e Ashaangiree Qalamuu yookaan maqaan jijjiirame daballiin mindaa waadaa galame akka isa hin qaqqabin himama. Hooggantoonni biroollee mootummaa daballiin mindaa akka taasifamu ibsuun odeeffannoo hojjettoota haa sassaaban malee ragaan qabatamaa isaa qaqqabe akka hin jirre hojjetaan kun eereera. Tajaajilli siivil saarviisii xalayaa hojjettootaaf kennuuf qophaa'u nan beekama. Haa ta'u malee hanga ammaatti ragaan nu qaqqabee hin jiru hojjetichatu jedhame. Akka Ashaangireen jedhetti biiroon faayinaansii aanaa Xarmaa xalayaa daballii mindaa mirkaneessu hojjettoota biraan gahuu irratti duubatti harkifateera. Ani amma mindaan koo 10,150dha. Daballiin yoonaaf taasifame mindaan koo 11,634 ni ga'a. Daballiin dhufu kun baasii intala koo kutaa 5ffaa uwwisuu fi na fayyada ture. Ashaangireen dabalee jedheera. Kana malees daballi mindaa ni taasifama oduu jedhu hordofee qaala'insi gabaa dabalaa jiru yaaddessaa ta'uu Ashaangiree dubbateera. Gatiin midhaan nyaataa fi geejjibaa yeroodhaa gara yerootti daran dabalaa jiraachuu eereera. Rakkoo qaala'insa kanaa salphisuuf mootummaa waldaa bitattootaa fi deeggarsa taasifamaa waadaa galuu Ashaangireen dubbateera. Haa ta'u malee waadaan galamee hojiitti akka hin hiikamin hojjetaan kun ni komata. Fedhiin hojjettootaan mootummaa qabu olaanaa waan ta'eef meeshaalee waldaa bitattootaatti argaman hatattamaan bitamanii dhumu. Tajaajilichi hojjettoota aanichaatti argamaniif gahaa miti jechuun hanqinni dhiyeessii jiraachuu ibseera. Daballi mindaa isaa irratti taasifamu birrii 900 ta'uu baruu himuun mallaqni kun hanga ta'ee baasii qabu uwwisuuf akka isa fayyadu Ashaangireen dubbateera. Hojjetaan biraa magaalaa Bahar Daar kutaa magaalaa Faasilootti ogeessa sabquunnamtii ta'ee maqaan isaa akka hin eeramne gaafate akka jedhetti daballi mindaa akka taasifamu miidiyaarraa dhagahuu eeruun hanga ammaatti akka isa hin qaqqabne dubbateera. Kan gabaase Addis Istaandardi. Oduu gama Ameerikaarraa arganneen Ameerikaan mana barnootaatti dhukaasa barattuun tokko banteen 2 ajjeefamanii hedduun madaa'an. Barattuun dubaraa umriin ishee ganna 15 mana barumsaa dhuunfaa kiristaanaa Wiskoonsin jedhamu keessatti dhukaasa banuun barsiisaa fi barattuu tokko ajjeeste. Barattoonni 6 biroon kan miidhaman yoo ta'u 2 haala lubbuu isaaniif yaaddessaadha jedhamuun miidhaman. Ifamaa Madisoonii Shoon Barniis shamarreen haleellaa raawwattee barattuu mana barnootichaa kan taate Naatel Ruuponoo Samantaa kan jedhamtu yoo ta'u haleellicha booda ofittis dhukaasuun of ajjeesuu ishee adda baasneerra jedhan.
Poolisiin shamarreen kun maaltu dhukaasaa kana akka raawwattu ishee taasise qorataa jirra jedhe. Maatiin shamarree sanaas qorannaa jiran kan eere poolisichi barattuun kun akkamitti akka meeshaa waraanaa kana qabattee ammallee ifaa miti jedheera. Taatee gaddisiisaadha, hawaasa keenya keessatti hojii fooyya'aa hojjechuu qabna jedhan. Manni barnootichaa jalqabaa bara kanaa leenjii dhukaasaa sochii qabu kan kenne yoo ta'u, qondaaltonni mana barumsichaa dhimma kana irratti deebii akka kennan ibseera. Barattoonni lama kan balaan salphaan irra gahee erga hospitaalatti wal'aanamanii bahaniiru. Lama biraa miidhaa salphaa irra gahee wal'aanamaa kan jiran yoo ta'u, lama immoo haala yaaddessaa keessa jiru. Poolisiin qorannoo isaa itti fufeera. Manni barumsichaa garuu yeroof cufameera. Bulchaan Wesekoonis Tooni Evelsi haala jiru itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran fi nama taatee mudate kanaaf gidduu ibsan. Magaalichatti guyyaan gaddaa kan alaabaan gadi siiqee bahu akka ta'u. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ibsa kennaniin dhukaasni kun kan nama rifachiisuu fi sababa hin qabne ta'uu dubbataniiru. Barattoonni guutuu biyya keenyaa akkaataa dubbisuu fi barreessuu barachuu qabu malee akkaataa dhukaasaa miti jedhan Baayiden. Akkasumas koongiraansiin seera jeequmsaa qawwee dabalataa ittisuu danda'u irratti hatattamaan akka tarkaanfii fudhatu gaafataniiru. US keessatti dhukaasni baay'inaan kan mul'atu yoo ta'u, manneen barnootaas gocha sanaan alaa miti. Dhaabbatni qorannoo bu'aadhaaf hin hojjanne tokko kan qaqqabamaa fi tarkaanfii fudhachuu danda'uun jeequmsa hir'isuu irratti hojjetu bara 2024tti dhukaasa 300 ol gabaaseera. Akka dhaabbatni oduu Education Week jedhutti bara kana guutuu US keessatti dhukaasni manneen barnootaa 38 keessatti raawwatamuun miidhaan qaamaa fi lubbuu ga'u ibseera. Dhukaasa amma raawwatame kana dura walumaa galatti namoota 69 irraa miidhaan kan ga'e yoo ta'u, namootni 16 du'aniiru. Haa ta'u malee dhukaasni dubartootaan raawwatamu baay'ee xiqqaadha. Dhukaasni mana barumsaa keessatti dubartootaan raawwatamullee baay'ee xiqqaadha. Akka ragaaleen dheeranitti dhukaastonni mana barumsaa irra caalaan isaanii ijoollee dhiiraa umurii dargaggummaa yookiin jalqaba umurii 20 keessa jiran ta'uu ibsu. Haa ta'u malee bara 1979 irraa eegalee yoo xiqqaate dhukaasni mana barumsaa karoorfamee 4 dubartootaan raawwatameera kan gabaase BBC. Oduu xumuraaf qabanneen Jeneraalli Raashiyaa hoogganaa humnoota eegumsaa niikuleeraa biyyattii ta'e dhoohinsa magaalaa Moskoo keessatti mudateen ajjeefame. Leetinaal Jeneraal Igoor Kiriloof kibxata har'aa osoo mana jireenyaa isaa keessaa bahaa jiru wanti iskuutaraa yookaan meeshaa ittiin sigaatan yookiin mucucaatan keessaa dhokfamee ture dhoohuu qonnaa kanaa fi gargaaraa isaa waliin galaafateera. Ji'a onkololeessaa keessa Yuukeen Kirilooverraa qoqqobbii kan keessa yoo ta'u, Yuukireen keessatti yakka itti fayyadama meeshaa keemikaalaatiin himatameera. Kibxata ammoo tajaajilli icciitii Yuukireen SBU bakka hin jirretti himannaa irratti banuudhaan telegiraamii irratti meeshaa keemikaalaa dhoorkame jumlaadhaan itti fayyadamuuf itti gaafatamummaa qaba jedhee ture. Abbaan taayitaa qorannoo ijoo Raashiyaa kan ta'e Koreen qorannoo ajjechaa tajaajiltoota lama irratti raawwatameef galmee yakkaa baneera jedheera. Qorattoonni ogeeyyiin Forensikii fi tajaajilli hojii bakka balaan kun itti qaqqabee sanatti hojjechaa jiru jedhama. Haala yakkichaa hunda mirkaneessuu irratti xayyeeffatee tarkaanfiiwwan qorannoo fi opereeshiniin sakatta'iinsaa raawwatamaa jira. Yuukireen ajjechaa Leetinaal Jeneraalii Kiriloovii kan ganama kana Moskootti raawwatame duuba akka jirtu maddeen nageenyaa Yuukireen dubbachuu Rootersii fi dhaabbanni oduu AFP gabaasan. Maddeen BBC tajaajila nageenyaa Yuukireen keessa akka jedhanittis opereeshiniin Igoor Kiriloo Moskoo keessatti ajjeefamu gaggeeffamee duuba jiru. Akka maddii tokko jedhatti iskooteriin wantoota dhoohan itti tolfame tokko yeroo Kiriloovii fi gargaaraan isaa ganama kana gara gamoo Moskoo keessa jiru sanitti dhiyaatan itti dhoohe. Maddi kun akka ibsatti Kiriloovii humna waraanaa Yuukireen irratti meeshaa waraanaa keemikaalaa dhoorkamaa ta'e akka fayyadamaniif waan ajajeef yakka waraanaa raawwachuu qondaala sirriitti irratti xiyyeeffatame turedha. Akkasumas miidiyaaleen Yuukireen Kiriloovii tajaajila nageenyaa Kiiviin ajjeefamuu isaa gabaasan. Miidiyaaleen Yuukireenis Leetinaal Jeneraal Kiriloovii tajaajila nageenyaa Yuukireen ajjeefamuu isaanii gabaasaa jiru. Ajjecha qondaala kanaatiif Yuukireen itti gaafatamummaa bakka fudhattetti qorattoonni Raashiyaa ammoo eeruu argachuuf hojjetaa jiru kan gabaase BBC.
Oduu amma gama baha jidduu galeessaarraan qaqqabeen Israa'el kufaatii Asaadiin booda lafa Sooriyaa humnaan qabattee bal'isachuuf karoorfatteerti jechuun dhagame. Mootummaan Israa'el karoora gaarreen Goolaanii bakka to'attee jiru keessatti qubsuma babal'ifachuu raggaasisteerti. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun sababii erga bulchiinsi Sooriyaa Asaad kufee booda gareewwan finciltoota Sooriyaatiif addii haaraan karaa daangaa Sooriyaatiin waan banameef kunis sochii barbaachisaadha jedhan. Netanyahuun baay'ina uummata gaarreen Goolaan kan Israa'el bara 1967tti waraana guyyoota jahaatiin qabattee fi seera addunyaa irratti akka seeraan alaatti ilaalamu dachaa lama guddisuu akka barbaaddu dubbatan. Humnoonni Israa'el guyyoota Asaad itti aangoo irraa kaafamaniin booda gara naannoo ittisa daangeffamee buufer zoonii fi Goolaan Sooriyaa irraa adda baasutti kan ce'an yoo ta'u, Damaasqoo keessatti jijjiiramni to'annoo taasifamuun isaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu diigeera jechuudhaanis jedhaniiru kan gabaase BBC. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii oduu har'aaf qabannee kanuma turtii gaarii.